Amma sagantaan xumuramtu waan hundumarraa yoo qusachuun ayyaala amma dandeetti. Eeyyeen. Noomsaatu cidha kana hambisuudhaaf jedhee yaalaa ture jedhe akkan si amanee dhiisu barbaadde mee natti himi. Akkamitti? Maal akka isheen goote natti himi. Meeshaa sirratti dhukaasuudhaaf yaaltee turte. Eeyyeen waanuma kana fakkaatudha. Dhugaa dubbachuuf meeshaan turre garuu waan isheen ittiin dhaabuudhaaf yaalaa turte waan ulfaataa ta'edha. Ani guyyaa guutuun Fakkazilee. taa'een si eegaa ture. Sana booda dhuftee waan barbaadde haasoftee akkan si dhaggeeffadhu na gaafattaa garuu waan sirrii godhaa jirta. Noomsi iddoon itti guddadhe geessee akkaataan itti guddadhe hundayyuu ishee agarsiisutu narra ture. Maaliif yoo jette akkan si fuudhuu qabuuf mormiin tokkollee akka hin uumamneef achitti ishee geessuun qaban ture. Fakkazilee dhugaa kooti na amanu. Maaliif akkan baay'ee si jaalladhu akka isheen haala guddina koo hundumaa laaltu gochuun qaban ture. Namni akka kooti guddachuudhaaf hagam ulfaataa akka ta'etti agarsiisuufani. Maatii sana keessatti guddachuun illee anaaf hagam ulfaataa akka ta'e isheetti agarsiisuuf jedheen gara sanatti ishee geesse. Jaalallee kun dhaggeeffadhu. Nan beeka utuu sin taaneeti na hubatta jedhee waan akkasii gonkumaan godhan ture. Amma garuu sababan si beekuuf akka ati laphee gaarii qabduun beeka. Laphee koo keessatti sanaaf ati walitti hidhamneerra. Ati yoo maal jetta? Ani illee nan kunuunfadha. Qubeela kana gochuuf dandeessa dhala koo. Tole. Dubartoonni lilchaa. Nigaa fuula namoota walitti qabamoo kana duratti aangonaaf kennameen haadha manaa fi abbaa manaa ta'uu isaanii nan mirkaneessa. Dhala koo dhungachuu ni dandeessa. Gammadaa!